ከሊ ይባላል ጀንዴ ቆንጆ ቅቤ ለጋ ቅቤ ነው በጣም ዘጋጃ አጥሚትም ትጠጫለሽ እርጎም ትጠጫለሽ እንባጮ ስር አጋም ስር ريت ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا أرسيسكو أكم نجا فيا قاري جرتو نجوما نجا كسني بقنجا تاتني مي أكا عادا أرسيتي جتشادا أكا عادا أرسيتي أي مالي في أي تمام مالي راك أي تمام مكجروف مكهدو أجروني مكاي ساني هندم بيكو فايدا نسا مالي يوجدني فكينيف قاما كيتي بريدوما قاما كيتي ججبنا قاما كيتي مال جتي دوبرتين تكو يو دبتو دوبرتين قيان جتي قاما فيتي فونتاني أكميتي جارسو فيتي تاتي يوكان أبا وراء فيتي تاتي جتي أكا دار ستي قيي كلاس وابي كمالا درو مي أرسيج على أكا ولوتي جتشادا يعني قيتون درقما غرو نمني قيتو سنجليو سونتاني نما هيرومي بوتي قدات جچادا اي قيه كنا ميت نمتي مان غراتين كوني يو قيتو لالا عربت ديبتي جچادا كنافو اما سمو فولي بريدا قبا اما ملي اما جونسين مال جداني دائماني في شتون جرا مالين جرا درا وانت كنا كونين جرو ارغو جدما kan dhadhaa wajjin dibanii dhadhaa wajjin laaqanii dibatanii ammas immoo kayyiroo daa'ima dayan itti ulanii maqaa isaan beeku huccuu daa'imaatitti ulanii wayitu jira baala wayii akkas mukoyi madri maqaa isaan beeku ammallee mootu dubartii yoo qayyattu muunummaan sunu foolee bareedaa tokkoon qaba yeroo ijoollummaa keenin beeka kanaafiyyuu namni naannoo birallee taatanii ijoolleen arsiisila maaruufan beetanii gaafa isin gurguran san galgalarraa isin qayyisanii ijoolleen naannoo birallee yoo taate mootu qayya kana kottaa nu bira dhufaa baradhaa isiniin jedha fakkeenyaaf aniyyuu yeroo asii galeessan qayyadhee jira wallaahi haalan namatti tola tokkoffaa nuti warri biyya arabaatti daleenee midhamee duudi kenna kuni ammallee mukayyifa kanaan qorri nu seene kana fuuraa sanii fi oo'a saniinuu nukeessa baasaa lammaffaa qaama keenya biyya alaatitti dadhabee dalagaa miidhame kana yeroo qayyattanii jettan kana qaamni keessanillee kan isin goggogee kan isin babbaqaqee kan isin dhiitee wanti hunduu isinirraa bada jechaadha dadhabbiin asitti dadhabdanii goggogiinsi qaamni keessan nu goggogee amsaatii 24 dhaabbannee dalaynaa ta'aniin dalagana kabiyya keenya biikeenitti meeshaa yugateen miicina asitti garuu gateen uffata gateen miicina gateen miicinu kana garuu biyya kanatti akkasitti miidhamte kana yoo biyya galte dhidhiibbattee nama dhidhiibu bira yoo deemtu taate deemtee yoo deemin immoo achumatti dhidhiibbattee qayyattee urgeeffattee babbareettee jiraatu qabda inshaallah jechaadha ani fakkeenyaaf yoo asii galee akkasii ni qayyadha duras qayyadhee ammas immoo san caalaa san daran qayyadha inni biraa kan hafe mootu yeroo akka aadaa arsiitti akka naannoo ani beekutti jechaadha dubartiin tokko yoo qayyatti yoo jedhanii yoo barbaaddee dandeette jette guyyaa hundaa qayyachuu dandeette guyyaa rabbiin uume kana hundaa qayyachuu dandeette yoo immoo isiin kan dandeenye taate jecha dubartiin kun yoo qayyatu kan dandeenye taate fakkeenyaaf inshaallah yeroma itti tole in qayyatti garuu wanna daruurii ta'e qayyi irraan hafne guyyaa deettu san osoon taane guyyaa nafa dhiqattu yoo dhiira taate guyyaa meeqatti dhiqatan jedhanii yoo durba taate guyyaa meeqatti dhiqatan jedhanii baay'isawwan kanan beeku akkamitti akka dhiqatanii garuu kan yeroo baay'ee an argu dubartiin tokko deettee yoo jette guyyaa nafa dhiqattu sanii hin qayyatti jechaadha ammas immoo dubartiin hedduun haadhota keenyarraa yoo arginu osoo da'in da'aa yoo jala kalaayan kalaas yoo torbaan 15 akka safee ka qayyatan argeera ani haadhuma kiyyarraa argee jira ammas immootu yeroo durbaa kana ijoollee durbaa heerumsiisuuf deeman fakkeenyaaf har'a heerumti ciinisii boru yoo ta'e har'a galgalanii qayyisanii akka aadaa naannoo keenyaa isinitti aadaa biraan beeku
akkasitti hin qayyisanii magaalas taatee jechaadha hin qayyisanii nuti amma fakkeenyaaf magaala dhalannee guddannee daruuriidhaan hin qayyisanii ijoolleen durbaa hin naadibanna maal jenna mataa akkas goona jedhanii hin eeyyaman dubartiin lakki jedhanii didanii hin qayyisanii jechaa akkasii inni biraan mootu kan kanarra namatti tolu akka naannoo keenyatti dubartiin tokko yoo deetteetiin hin jette nafa dhiqaan sun immoo marqaan affeelan marqan shin marqan jedhanii naannoo biratti naannoo keenyatti affeelanillee jenna marqaatu marqama jechaadha marqi suni dubartumatu nyaata dhiirri nyaatu maaliif dhiirra kan nyaanne hin beeku naan galle dubbichi dhiirri nyaatu ani gadi bu'ee keessan beeku sababni keessan beekne fi nuti ijoolleen magaalatti dhalannee fakkeenyaaf yoo isaan marqanii nyaatan kana xiyyeeffannaa ittiin kenninu bira seennee hin laallu jechaadha isaanis kottaa laalaa kottaa baradhaa waan nuun hin jedhiniif hin beeku garuu ni marqamaa ni nyaatama amma san Itoophiyaatti waan hin da'iniif sirriitti hin beekanii gaafa tokko obboleessi abbaa jaafee jaartiin isaa deettee yeroo jalqabaaf san argee dubartii deettes akka godhanis akka dhiqanis yeroo jalqabaaf san argee margaa fuudhanii yaw magaalaa waan ta'eef margi hin jiru baala wayiiti baala tirimantarii yoo beektan taate baala san fuudhanii dubartii meeqasii gama dhaabbatanii dubartii meeqa akka taaneen dagadhee yaadanne gama dhaabbatanii bishaanitti coobanii elele jedhaa dhiqanii kun immoo haala shari'aa islaamatitti haraama waan ta'eef ani ittiin kaluufne jecha waan akkanaan hojjedhu wanti kun shirkitti na oofaa faamilii kiyya biratti sin argine haati kiyya soodettu waan akkas ka godhan yeroo jalqabaaf arge hin argine anka beeku marqa nyaatanii nafa dhiqanii deemuudha kana beeka ammas immootu namni nafa dhiqu suni dubartittiin nafa dhiite sun maal jettee yoo tolchee xurii kana isirraa hibaaseen dhiqeen badaadha jette maadri waan isin dhaan jette yaadadhu dubartii ho'iiti sirritti ila ashitti gootee irraa dhiite subhaanallah anillee warra akkasitti na dhiqanii meeshinnaati abbaate bisu wallaahi al'aziim akka isiin nafa isiitti dhiixetti akkam jedhee isinittaa hin maashaallah tabaarakallah sirritti dhiixe fi እና ወንተ ከሲት ጅራ ሚሬ ነፈት ከነ ቶልሸኒ እራዲቀኒ ቶልሸኒ ቀቀበኒ ከሲ ኩኒ ጫራ በሬዳ ነገሩ ዱበርቲን ብዬ አምባት ዴቱ ዋከነ ሁንዳዩ አርገቱ ወሶደን ዳአሜ ፊ ዱበርቲን ሀዱሞ ፊ ብረት ሶዴት በሬዳ ማልፍ ጀናን ሀዱ ፊ ብረት ዮዴቱ እንኩኑ ሲፋምቲ ተጃጅል አዳታይ አርገቲ ሀዱ ፊ ተራ ዮ ብዬ ኦርማት ዴቱ ፈከኝ ፈከኪየ ከና namni achi silaalu hin jiru jiraattee duutee dhiqatu baattee chigirish no fakkeenyaaf gaafa dahee har'uma daheetiniini guyyaan jimaata galgala even shinti beetiyyuu namni na qabeen deemne ufuma ol dhaabbadhee deemee dujji jedhana daddarbaan akkas hin beeynillee sanuu dafanii ol kaanillee hin beeynu waan akkasii namni natti hin jiru ani da'ee geessinaaniini yoo soba jedhu yoo dhiini sun na jibbisiisu xabba jedhee ol ka'ee lafarraa bararee achi namni na bira jiru rifatanii na qabanii duwidina daddarbite garaan kiyyammoo akka waan keessaa waa gadi bu'ee gadi onni jedhee baqa yooma san rifadhee achi garaa hidhadhu naan jedhanii dubartii harargee wayitii jira yeroo arsiin jiraatanii bareedaan tattadaaraa kiyyammoo yeroo saniif gabbaatee na biran jirtu duudee gaarii miti si daddarbanaan jedhanii ammas immoo shinti beetii addattiin seenanii kanan beeku ani kophuma kiyya seenee koma kiyya deebi'ee shaaworii seenee ol deebi'ee daa'ima kiyya bira ciisee እና wanti kun fakkeenyaaf jechaadha wallahi wanti hunduu haadha ofiitiin tola keessattuu yoo haadhallee qabaatu baannee biyya ofiitiin tola ampaa'een itti dhagaame jiruu kiyyarratti akka yeroo daheessan natti dhagaame hin beeku maaliif jennaan osoo akkuma dubartii kamiitu haati kiyya na bira jiraattee tokkoffaa kophaa kiyya akka shinti beetii seenuu naan hayyamtu lammaffaa immoo ani da'ee akkasumatti bararee ol ka'u sannaan hayyamtu hagammaana dhukkuma maaxanii kiyyan beeku kana ka lammaffaa immoo yaani waa meeqa haati kiyya osoo na bira jiraatte wallahi osoo ayyoon tiyya gaafsan na bira jiraatte wanni yoomuu natti dhagaamu kana inshallah rabbiin ayyoo tiyya umriin haa dheeresse nama biratti galee biratti ilmoo biraa dahuna haa godhu maaliif jennaaniin haadha keetii mitiyyuu namni biyya keetii yoo si bira jiraate namatti tola yoo deettu yoo kophaa kee taate
maadrii namni akka kiyya mumkin biyya ambaatti da'ee kophaa ta'e tokko miira sanii hubata. Bakka maal jedhee isinitti himu hamma feene uf jajjabeessuuf yaannullee garuu hir'inni hin dhabamu. Alhamdulillah hunduu ni darbeera darbuu biras darbee Jaafariin kiyyas guddate garuu miidhama guddaadha dubartiin yoo dubartiin bira hin jiraatin abbaan warraa bira jiraatu qaba. Yoo abbaan warraa bira hin jiraatin firri kee yani namni gaariin jechaadha yookaan hiriyoonni kee namni guyyaa 5 yoo xiqqaate guyyaa 5 si bira taa'u jiraatu qaba. Ar'a deettee ar'a yoo kophaa taate garuu ni ulfaata jechaadha. Maaliif jennaan ani jimaata da'ee hiriyaan tiyya jimaata galgala dhuftee na bira bultee qidaamee na biraa deemtee jimaata na hojjettee qidaamee deemtee sanbata guddaa ganama ifin waan nyaadhu dhabee beela'ee kushiinaa seenee dalagadhee jechaadha. Kuni nama dhukkuba namatti dhagahama. Osoo guyyuma 5 guyyuma 3 ciisee baay'eetti gammada garuu homaa miti. Maaliif jennaa yoo yaadadhu miira tokko hin jira miira tokko keessa seenee gadda malee yani agas hundaa miti garuu osoo nu taate yeroo deennee jenne haadha keenya bira jiraanne yoo haadhaan qabaatiin immoo haati keenya lubbuun hin jiraatin obboleewwan lubbuun hin jiraatin iyyuu oollaan keenya kanarra darbinee abbaa warraa keenya anaaf barumsa guddaadha. Dahee argulleen bareeda jabeenya sii kenna hanga garasitti irraa miidhame immoo alhamdulillah mana arabaa yoo dhufe wallahi namitti nakkaadha kiyyaatti na kunuunsite shorbana hojjetti maali jedhan isaan shorbaan isaanii yaa'u gargar akka kennaa miti foon kana danfistee akka shorbaatti namatti fidanii lukkuu kana danfisanii namaa fidan yani hamma tokko 15 tokko wallahi na kunuunsiteerti haa galatoomtu achi booda nuuf kunuunsu jalqabe akkasii obboleewwan kiyya yoo da'anii jedhanii qaamni akka nama jajjabaatuu fi akka jajjabaatanii fi biyyatti yoo galtanii biyya keessanii mana keessa yoo taate dhifama waan keessa darbe yoo yaadadhee imimmaan qabattuu dadhabdi kiyya maaliif jennaan baay'ee miidhamee kophaa kiyya ta'ee hunduu darbeera alhamdulillah. Kanaafuu mana keessan keessatti yoo taatanii mana keessan keessatti yoo deettanii yoo haadha biratti illee da'uu baattan mana keessa yoo ta'e qilleensi isin seenu jecha mana ormaatirra akkasii obboleewwan kiyyaa ijoolleen arsii yoo asii galtanii daasbooraadha minittisiyyoodha jettanii qayyan dhiisinaa qaama keessan hin gatinaa of jajjabeessaa